Ashama doortota keenya kabajamoo fi jaalatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu. Qophiin har'aa qabanne keessaa jechuudha. Namoonni hedduun keessan Allied Gold irratti jechuudha. Akkamitti namni customer service hin qabu akkasumas customer service wajjin deebisaa nuuf hin kennamu jechaa jirtanii sanas isin argisiisuu barbaada jechuudha. Kana malees jechuudha namoonni gariis galmee isaa akka itti galmaa'an irraa haga ammaatti keessaan na gaafatu jechuudha. Isa kanarratti maaliif xiqqoo isin argisiisuu barbaade kan jettu yoo ta'e fakkeenyaaf isa kana guutuu isaa isinitti barbaada. Fakkeenyaaf customer service irraa eegalee jechuudha rakkoo isin godhaa jirtan keessaa jechuudha wal qunnamtii dhabuu keessan haala inni itti ta'een isin argisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf jalqabuma jechuudha linkii isaa argachuudhaaf kunooti gama gadii kana jechuudha telegiraamii keessa jira jechuudha kunooti as keessa kun guruupii isaanis ni jira wantoota odeeffannoo ta'an irraa argachuu dandeenya jechuudha as keessatti jechuudha. Kana malees kan biraa jechuudha galmee isaan linkii isaaniitiin jechuudha kunooti fakkeenyaaf linkii isaanii kanaan seennee ilaaluu dandeenya. Viidiyoo kanarraa hojjedhee jira jechuudha. Viidiyoo sanarrattis wantoota tokko akkaataa itti argatanis himeen jira akkaataa itti galmaa'anis agarsiiseen ture jechuudha viidiyoo sanarratti. Garuu ammas mee wantoota keessatti rakkoo ta'an irra deebisee isinitti argisiisuu barbaada. Kanaaf linkii kana jalqaba cuqaasna jechuudha. Description jala isiniif hin kaa'aa namoonni galmaa'uu barbaadanii kilik gootu jechuudha. Keessattuu jechuudha pilaatfoormiin tokko yeroo hojjetu asiimoonni isiniif dhaamu jechuudha. Pilaatfoormii tokko yeroo eegaluu barbaadan torbee tokko yeroo guute fakkeenyaaf baay'ee tokko yeroo guute baay'ee tokko erga guuteen booda eegaluu hin qabdan wanta isiniif hin barbaadu keessaa tokko jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf jalqabumarraa 9 jettanii guuttu ergasii isiniif guutama paaswordii keessan isin guuttu kun kan namoota qabanidha jechuudha. Fakkeenyaaf galmaa'uudhaafis asitti isinitti argisiisa. Galmaa'uudhaafis kun asirraa 9 jettu eegaltu asirraa jechuudha. 9 jettanii erga eegaltaniin booda jechuudha. Ufumaaf isiniif guutaachuudha. 9 jettanii eegaltu duwwaa kana keessaa haqxu jechuudha. Inni koodii isaa asirratti jira jechuudha. Paaswordii isaa isinitti galchitu. Paaswordii isaa erga galchitaniin booda jechuudha. Wanti biraa hin jiru jechuudha. Kana jechuudha kan dhuma send kan jedhu verificationii kana yeroo takka cuqaasna. SMS dhaan isiniif ergama jechuudha. Kunooti yeruma sanatti isiniif guutama ergasii isin register kan jedhu kana cuqaasuudha. Registering keessanis ni galma. Congratulations registration successful jedha. Ergasii lakkoofsa bilbilaa fi wantoota itti galchuu qabdan itti galchitu jechuudha. Yeroo san kan amma galchitan sana jechuudha lakkoofsa bilbilaa keessan paaswordii keessan kan hanga itti guuttanii sana jechuudha. Ergasii login cuqaastu. Loginii kana booda jechuudha rakkoolee tokko isin argisa. Galmeen haala salphaadha jechuudha. Karaa sanaan xumuramaa jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf kiyyan seenee jechuudha. Anima fakkeenyaaf kiyya irratti kunooti withdrawal gochuus nan danda'a. Withdrawaliin isaa guyyatti yeroo takkaa jechuudha. Fakkeenyaaf anima withdrawaliin godhe jedhee fakkeenyaaf kun withdrawaliin godhe jedhee yeroo cuqaasu jechuudha. Maal nan jedhee jechuudha. We can only withdraw one time a day. Guyyatti yeroo takka qofa jedha jechuudha. Kanaaf isa sana ni dhiifna. Wanta asitti argisu keessaa inni biraa jechuudha. Stabiliin jira, welfarein jira, activity'n jira. Keessattuu jechuudha namoonni activity fa'aa osoo bitatanii bareedaadha. Activity jechuun guyyuma tokko keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa tokko keessatti 450 waliigala fakkeenyaaf guyyaa tokko keessatti waliigala 450 argatu garuu kan recharge godhamu 3 jechuudha 300 godhama jechuudha. Karaa kanaanis deemuu dandeessu akkasumas welfareinis ni jira jechuudha. Stabiliin maaliif seetan ni tura guyyoota 39 jedha garuu innis baay'ee bareedaadha galiin isaatis jechuudha. Fakkeenyaaf kan daily fakkeenyaaf each price 350 yoo ta'e daily earning income keessan 150 fi 4 ta'a jechuudha. 154 guyyoota 4 3 keessatti 350 isiniif deebi'a ergasii ammaaf immoo wanta ta'uu ni beektu jechuudha. Garuu wanti beekuu qabdan VIP dha jechuudha. Rakkoo VIP waan qabuuf jechuudha. Stabiliin kun fakkeenyaaf asirratti isin argisiisa. Kunooti VIP 1 bitachuudhaaf. Fakkeenyaaf orderii isaa VIP yoo ilaaltan VIP akka jedhu kana cuqaasna. Kunooti VIP 1 kana seenuudhaaf maal gochuu qabdu jedha. Investmentii
ammountiin isaa meeqa ta'e jechuudha 150 yoo eegaltu VIP waan iseentu VIP tuun immoo waliigala 5,000 galchuu qabdu jechuudha. 5,000 galchuu qabdu jechuun fakkeenyaaf kan wilferitis kan activities akkasitti yeroo bitan level 2 ni seenaa jechuudha. VIP sana jechuudha. Ergasii isinis active isiniif ta'a jechuudha galiin isaa. Mee erga kana jennee customer service dha wal arguudhaaf ani linkii isaa yeroo hedduu isiniif kaa'an jira. Ammas customer service linkii isaa jalarra isiniif kaa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf customer service ni seenna jalqabuma irraa isinitti argisiisaa jechuudha. Customer service isinitti argisiisa linkii isaa jechuudha. Kun fakkeenyaaf customer service yani kana dubbisaa jiru jechuudha. Kunooti hagamma wal dubbisaa jirra galiin ko yeroo galuu barbaadus nan ergaa fi ergasii yeroo xiqqoo booda isiniif ergamanaan jedha. Kanaaf haala kanaan dubbistu jechuudha. Kunooti yeroo kana maal gootu amma fakkeenyaaf ani linkii isaa isiniif hin kaawaa akkasumas telegram keessaan ergattu linkii platformicha customer service isiniif dalagu jechuudha. Wanti isin gochuu qabdan fakkeenyaaf isin linkii sana argattaniituma haay jettanii eegaltu. Akkas ta'uu hin qabu. Jalqabuma irraa yeroo seentan erga linkii kana iddoo kana seentanii fakkeenyaaf kana jechuun erga maqaa isaa cuqaastanii seentanii booda jechuudha. Wanni godhuu qabdan suuraa kana cuqaastu yeroo takka. Suuraa kana erga cuqaastanii iddoo kana cuqaastu. Iddoo kana booda maal gootu add to contact kan jedhu kana. Maaliif akka online irratti arguu danda'uuf yookaan offline dha hin mul'atuuf jechuudha isaaf. You add contact hin goone. Kanaaf aan wanni isitti dhaamu jiru add contact kana yeroo takka cuqaastanii ergasii isuma kana asitti share akka tola bilbilaa keessanii waliin wal taatanii ergasii dan kan jedhu kana. Dan kan jedhu kana yeroo takka cuqaasan. Yeroo dangootan kunooti wali active ta'e jira jechuudha wal arguun yookaan contacting keessan. Contacting keessan active ta'e jechuun battaluma waan barreessanii wal argitu ergasii deebisaa isiniif kennuu danda'a jechuudha. Kanan isinitti himu jiru jechuudha kana irratti jechuudha. Rakkoon isin irratti uumamaa jirtuun kana jechuudha. Platformii fadhii haa ta'u customer service yoo argitan add contact uumuu qabdan jalqaba. Jalqaba add contact erga uumtaniin booda wanti gochuu qabdan how to recharge jechuu ni qabdu. Fakkeenyaaf anima jalqaba yeroo eegaluu barbaannu jalqaba marraa'u wantoota recharge godhaman tokko tokkoon isaa ilaaltu. Erga ilaaltaniin booda kan keessaa isiniif ta'u keessaa hubattu. Erga keessaa beektaniin booda maal gootu isaa wal qunnamtu. Osuma beektanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf recharge gochuu ni beektu. Yoo hin beekne osuma beektanii jechuudha. Akka inni active isiniif ta'uuf jalqabuma irraa baalaansii keessanitti akka dafee galuuf fakkeenyaaf namoonni hedduun keessan baalaansii keenya irra hin jiru jettu. Baalaansii keessan irra jechuudha. Akka waan hin jirretti naaf himu jirtu. Kana kan gootan how to recharge jettaniin customer service dhaan jechuudha. Osuma beektanii. Ergasii inni step isaa jedhee suuraadhaa fi kana isiniif fida okay jettaniin deebistanii. Ergasii maal gootu platformicha irra dhuftu. Platformicha irra dhuftanitti recharge sana xumurtu jechuudha. Recharge isin gochuu qabdan step isaa xumurtanii screenshot gootanii ergasii screenshot sanaa fi lakkoofsa bilbilaa keessa ergitaniif kunooti galcheen jira baalaansiin koo 0 jedha jettanii gaafattu jechuudha. Yeroo hedduudha jechuudha gaafadheen jira. Anis namoonni naqunnamaa jiru isin wajji wal arguu dadhabanii jiru jedheen gaafadhee jira. Akka dhuunfaa kiyyaatti jechuudha isaan yookaan ilaaltan taate jechuudha. The people who are doing our platform to fix it when they recharge yeroo isaan recharge godhan isin wal arguutti hin jiru jedheen gaafadheen jira jechuudha. Ani wal argaa kanaan wal argaa jiru wajjin sirreessaan jiraanaan jedhan jechuudha. Ergasii ani rakkoo gama keessaniin hubadhee jira jechuudha. Maaliif seetu add contact hin goone jechuudha. Add contact iddoo kana ammallee irra deebi'een sitti argisa. Edit jedha jechuudha. Add contact isin jedha jechuudha isin biraanii. Maaliif an haarootti sitti argisa jedha. Namoonni amma add contact godhan edit jedhaan. Isin immoo add contact jalqaba isinitti argise sun isa san ta'uu qaba jechuudha. Add contact sana xumurtu. Erga xumurtanii ni dubbatu. Fakkeenyaaf kun amma online irra jira jechuudha. Fakkeenyaaf ani immoo hi jedheen dubbisaa jechuudha. Fakkeenyaaf mee kan koo kana ilaallaa jechuudha. Hin deebisu moo ni deebisa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf anima fakkeenyaaf yeroo xiqqoo tureen ilaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf kunooti maaliif namoonni add contact godhatan akka wal argan isinitti argisiisuudhaaf jechuudha. Add contact gochuun dirqama ta'a kunooti jalqabuma isaan irratti naaf deebisee jechuudha.
kunooti fakkeenya isinutti argisiisuudhaaf hin dubbisee jira jechuudha. Kun isinutti argisiisuudhaaf hawaariyyuu jechaan jira jechuudha malee. Akkuma nama dubbisuudhaaf deemutti jechuudha wantoota wantan gaafadhu isin qabu maaliif waan ta'eef isinitti argisiisuu waan barbaadeef jechuudha. Deebisaa haayinaan jedhee jira hawaariyyuu jedhee jira. Kanaaf tokkoon deebisaa jechuudha maaliif akkuma isiniin jedhe add contact gootu ergasii wanta gaafachuu barbaadan how to recharge fakkeenya namoonni recharge gootan how to recharge ammas withdrawal keessan yoo didemo my withdrawal as in review hagama processing irra jira maaliif hin dhufne jettanii gaafachuu dandeessu. Kanaaf bifa kanaan wal dubbisuu dandeessu jechuudha. Deebii battaluma jechuudha namoota hedduu waan keessummeessuuf tokko isiniif erguu danda'a jechuudha. Add contact jechuun yeroo isaaf ergamu jechuudha. Yeroo wanti kun isaaf ergamu fakkeenyaaf kana jechuun yeroo isin screenshotis ta'e wantoota dubbisuu barbaadaniif ergitaniif booda battaluma personal keessa galaaf jechuudha. Nama tokko kan isiniif ergee jira kan jedhuun ergamaaf yeroo sana inni ilaala jechuudha. Maaliif nama add contactiin ta'e waliin hojjeta waan ta'eef hojii isaa waan ta'eef personally ni dubbisaa jechuudha. Kanaaf bifa sanaan akka dubbistanii barbaada. Ani immoo wanta isiniif dhaamama fakkeenyaaf platformichi tokko waggaa tokko baay'ee tokko yoo kan dabaru ta'e immoo yoo dhiistan bareedaadha. Kana asumaan isin gorsaa baay'ee tokko erga darbee dhiistanii haaroo biraa ilaaluu qabdu. Haaroo kan biraa. Kanaaf alliedis ta'e wanta akka biraatis akkamitti akka hojjechuu dandeessan viidiyoo kana duraatis bu'aa akkamitti akka argachuu dandeessan kana duras isinitti argisiiseen jira. Kanaafuu isiniif ibsuudhaaf rakkoo yeroo hedduu keessan groupiis keessaas ta'e wanta karaa hedduudhaan jechuudha wal gaafachaa jirru keessaa jedha jechuudha kuni. Kanaafuu bifa kanaan akka sirreeffattan asumaan isiniif dhaama jechuudha. Anis akkuma keessan kan hojjechaa jirudha malee ani miseensa isaanii kan isaaniif wajjin wal ta'ee hojjechaa jiru isinitti fakkaata jechuudha. Namoonni hedduun keessan garuu nutis akkuma keessan hojjechaa jirra. Kanaafuu hojii kanas isinummaan itti fufuus dandeessu. Bifa ani isinitti himu. Ani immoo wanta isaan gochuu qaban keessaan gaafadheen bifa viidiyootiin isiniif dhiyeessaa jira waan ta'eefidha jechuudha. Kanaaf viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Yaada yoo qabaattan kan biraa irrattis ta'e komentii naaf godhuu dandeessu. Komentii sararaas dhaabbannee viidiyoo biraa hojjechuu dandeenya. Har'aaf viidiyoon nuti qabannes kanuma fakkaata. Haga viidiyoo kaanii wal arginutti nagaan nuuf tura.